Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu daawwattu taafardaftu car oratu kajirti nageenya keessa duun fayyatan jecha akkuma beekamu haala yerootiif babbanneetti irraa raantana kunoo asirratti argamne jira. Wanti keessanoo jechuudha car oratu laayikii fi saabskraayib gochuun taate dislaayik nutti hin godhin aga dislaayik nutti hin bashinaadha. Akkasuma bakka jiraatanii bakka geessan saniin jennaan wanti keessanoo maal yoo ta'an rantan waan ajaa'iba qaba isin waan adda gidi janga waan adda gidi jaani waan adda jettanii eegina ga waan adda gidi jaani jechuudha akhbaar haaree waan jadid jechuudha waan haaree addis akkasumatti qabana jedhu jechuudha sanii kun jirtanitti nageenya isin biraa dhufaa jira atu wanti keessanuu bagan keessan bagaas geessan isin jenna arra maal qaban dura bita waa'ee hordoffii jechuudha itti hordoffii uummanni keenya hojii onlaayinaa tana kan ittiin jiran maal akka jiran fakkeenyaaf uummanni keenya maal akka hordofu jiru artistoonni keenya maal dalagu jira artiin keenya tokko maal dalaga uummanni keenya warri sila maal isaaniin gaa girisaa jechuudha fakkeenyaaf mataa yaaf girisaan jaama artistiin keenya tokko kun fi muuziqaa tokko waggoo hojjetee ganiif kadhiisoo jechuudha baasii meeqa jechuudha waame akka itti dalagii jechuudha ittiin waan kana jechuudha akkaataa meeqa laffaatii meeqa jechuudha ta'a baatii fi amata meeqtaa hojjechuu waan kana baasuudha laffaatii kana deebisuudhaaf maal godhuu qabna girisaa gidi taanu yeroo takkaaf yoonni fi miliyoona seenuu qaba jennee miliyoona takkicha inni jaraafuun qabna jechuudha yerootti lallaallee akka inni miliyoona meeqa godhuu qabna malee miliyoona takka galchee jechuudha dhiisuu hin qabna jechuudha fakkeenyaaf waan kana maaltu nuti beeyda sirba artistii Galaanaa Gaaromsaadha jechuudha sirba artistii Galaanaa Gaaromsaadha Guni fi yeroo jalqabaatiif girisaa taanee miliyoona jechuudha guyyaa lama keessatti miliyoona galchinee jechuudha dabarree deebinee ammas miliyoona galchineetuma sammoota xiqqoon lallaalee sammoota gisee miliyoona lama seenu sammoota jalaa dhaanii jechuudha akkarumattu macarashaa naannoo jechuudha hordofuu dhiise jechuudha maaliif kun ta'a beektaa waan san naqaadhaa gise waan san daflee ni jechuudha hanga namni tokko nuun jehutti nuti firraa beeknee hin goone jechuudha inni kun eenyuuf dalaga ammaa eenyuuf sirbuutu jira saba isaatiif ifiif jechuudha tokkoof ifiif sirba jechuudha ifiif quuqama lammii isaatiif quuqama jechuudha gabrummaa keessaa baasuudhaaf waan danda'u jechuudha yaada isaa waan danda'uun artistummaadhaan jechuudha walaloodhaan yaada isaa ibsataa jechuudha tamaam asuma deebinee jechuudha samboota sirba yaadannee guddaa sirba gurbaa namtichaa jechuudha akka Itoophiyaatti inni sadarkaa qaba jechuudha inni sirbisaa deengadda guniif gadhiifamu sirba galaanaadhaa baatii keessatti jechuudha miliyoona 3 ilaalame immoo deebi'ee baay'ee takkaa fi waaqayyoositti jechuudha sirbi galaana gara miliyoona meeqa galee jira jechuudha amma garuu hanga irra jiru hin beeku sirba inni guddaa jechuudha galaanaa boodaan ka'eeti torbaan 3 keessatti miliyoona 4.5 galee jechuudha osuma nan taa'e ilaalu jechuudha har'a akkamii jeesuma nan dura tuqqee ilaalu osuma guddisa hundira seenee ilaalu miliyoona 5 galee jechuudha amma tanaa sirba inni guddaa amma miliyoona 4 seenee miliyoona 4 amma miliyoona 5 galee jira isa kan eenyuun baay'inaan dhugaa ilaalamee akka walitti himnaan wallaahi jechuudha namni baay'inaan sirba kana hordofu sirba ummata keenya Oromoo keessaaf jechuudha. Samra darbe Diamond inni beektu sirbaan gurbaan namticha beekamaa jechuudha kan beekamtii qabu Afrikaadha. Inni guddaa jechuudha namni baay'inaan hordofu ummata keenya jechuudha caala namni waan kana hordofu jechuudha. Maaliif nuti maal hordofna beektaa nuti Habashaa hordofna istaayila Habashaa. Habashaan istaayila inni hordofti istaayila ummata Afrikaatii fi Faranjii hordofti jechuudha. Nuti immoo gana Habashaa irra jira jechuudha. Habashaan nutti xawwartee jirti jechuudha. Nuti kun maaliif isaan kana hordofna isaan kan yaalaa yoo meeyne aadaa teenyaan istaayila biraa yoo hordofne maaliif istaayila isaan hordofne uummata nu gowwoomfataa jiru jechuudha uummata nu tuffatu kana nuti isaan kana caala isaan tuffachuu qabna nuti kun nama kabajaa qabu sadarkaa qabu jechuudha nama afaan keenya afaan guddaa afaan bal'aa jechuudha afaan akka Afrikaatti miti akka addunyaatti silaaf afaan sadarkaa irratti argamu qabu laakiin maaliif hundi ta'ee jiru nuti waliigaltee dhabuu wanta kan hundafite sila irra waliigaltee qabaannee bakka galama guddaa keenya akkanumatti zeem jenneetu makoo soonii fi gamaa kunis asiin deemuu sun ta'e galma guddaa keenya maallaqa bitamnee garaa bitamnee gamaa makuu maqaa keenya jechuudha. Wanni kun silaa waan qaqqabamee haasawuu qabu laakiin nama yeroo isin qabu waan kana arsiitti namaan tanaa asirratti dhufe nutti illee muufatana warreen natti arga jechuudha. Mee dhugaa dubbachuudhaaf mee namni sirba faashin sirba haaree bahee jechuudha afaan biraa namni hordofu baay'ina yoo uummata keenya hin ta'in muuziqaa amaaraa yoo uummata keenya hin ta'in malee hatta hanqaan namni hanga ammaa teelee fuudhaa Gartemi samusee wali deemu jechuudha teelee yoo dhaggeeffachuu baate fayyaan qabnee jiran gammaatti jechuudha hanga ammaatti teelee fudhachuu nama jaalatu nama miliik faarsu miliik abbaa jechuudha nama irraa illee hin kaane jechuudha haa jaalatu haa faarsu illee waan nu ga'een qabnu namni tokko jibbeef namni tokko faarseef wanni nuti itti gaarrifannaa itti godhuu hin qabu jechuudha amma deeggarti jedhanii fi yuunivarsiitiin isaanii jechuudha yuunivarsiitiin gondargisanii fi teelee fudhu doktorummaa kanatuu fi namni keenya baay'een asii ni aaras ni lolas maal jaa jechuudha kana waan nunge hin qabnu nuti waan nunge fedhan fidanii Itoophiyaa irratti aangootti hakanan maal nuti aangoo qabaanne irraa buusuu hin dandeenyu kan nu hin dandeenyu
maal nuti inni illee jechuudha. Irraa akkana isaan kana tuffannee jechuudha fi gadi ilaallee too zimraa jechuudha miti maaltu nungee waan nama nungee hin qabu jechuudha. Keenya immoo ol baasuudhaaf ni jechuu qabna. Tattaafannee galma guddaa gahuudhaaf jechuudha hojjechuu qabna hojiidhaan jechuudha. Afaan hin teenyeetu mana tokko teenyee Free Jawaar Mohammed, Free Baqqalaa Garbaa, Free Maaliyaa jennee bakka takka teenyee jechuudha jechuudha. Hojiidhaan hojjennee adeemsaan hojii raawwiidhaan. Yaa waan dandeenye hojii irraa bulchuu moommeen hanga ammaatti jechuudha. Narsaa irratti hin deebiin. Maaliif narsaa irratti hin deebiin? Hanga namni afaanii baafatee gargaarsa dubbatutti nuti wal cina dhaabbannee wal gargaaru hin beeknu dhaabatan. Kun aadaa teenya ni beeknu hundinuu. Inni sobee. Wallahi dhugaa wayya. Hatta arti teenya tokko inni rakkate rakkoo isaa hanga namni afaanii baafatee inni kun inni rakkadee ijaan hanga nuti dubbatutti gabbaara isa kan deemee ilaalu jechuudha. Miidiyaan kun eenyuuf dalagu jira? Warri miidiyaan akkasii dalagu hojii isaanii dhaabanii asaa jettee afur dhaabbatanii eenyuuf dalagu jiran saba kanaaf dalagu jiran. Sabni keenya kun maal godhuu qaba gargaarsaa fi waan adda addaatiin yaadaan hojjechuu dandeettii qabanii wal bira dhaabbachuu.